Kurum naannoo magaalaa Adaamaa naannoo ganda Boolee keessatti mana ajaa'ibaa tokko isin agarsiifna. By the way, video kan irratti dubbachuudhaaf natti hin tolle manni kun lama jechuudha. Lameen isaaniitu standardii fi quality wal fakkaataa saayizii wal fakkaataadhaan kan hojjetamedha. Kaaree 250 irra kan taa'edha. Kanaafuu video kana keessa kan jiru mana kan keessas akkasumatti jira jechuudha. TikTok ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አዲስ ቤት አሪፍ ቤት እናሳያችኋለን። በጣም ለቤተሰብ የሚሆን ቤት ነው። ለ150 ካሬ ላይ ያለፈ በጣም በሃይ ኳሊቲ የተሰራ ነው። ለኑሮ ለልጆች ለማሳደግ ለብዙ ነገር በጣም አሪፍ የሆነ ኤሪያ ላይ የሚገኝ ቤት ነው። ወደ ውስጥ ገብተን አብረን እናያለን። ተከታተሉ። እንግዲህ ወደ ውስጥ እየገባን ነው። ከመጀመሪያው ስንገባ የበሩ በጣም በሃይ ኳሊቲ የተሰራ በር ነው። ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ በአሪፍ የሆነ ግቢ በሴራሚክ የተነጠፈለት ነው። ጀልቀባ ረቲ አኩማ ኦልሴንተኒ ነሞ ክላሲ ለማ ግራውንድ ይራቀበ ጀቹዳ አኩማ ጀልቀባ ኦልሴነኒ ገመር ከሚርጋ ረቲ ክላሲ ሌን ለማን ኩን ሄዱ በበላዳ ወልኬሳን ወሊት ሞ ካምባሱ ጀቹዳ akka saaloonaa fi kutaa ciisichaatti addatti kireeffamuu kan danda'u yookiin immoo wal keessatti kan namni maatii keessa jiraachuu danda'u jechuudha. Giraawundi irraa qaba. Baay'ee bareedaadha. Sadarkaa kanaan gadi buutanii jechuudha. Achi booda immoo kunoo mooraa isaa keessa waggaa kanatti ilaaltan keessi isaa baay'ee bareedaadha. Laftii fi girgiddaan isaa guutumaan guutuutti seeraamikiidhaan kan uwwifame yoo ta'u jidduu isaatiitti immoo qalama bareedaadha kan dibame. Egaa bakki amma ilaaluu jirtan kun immoo faawunteen yookiin immoo bakka bishaan kanatti irraa gadi yaa'u lafatti. So asiin immoo sadarkaa kanarra ol baanee gara saaloonii yeroo deemnu balballi isaa French dooriin isaa baay'ee bal'aadha. Barandaan isaa haala kanaan kana fakkaata. Balballi isaa kun mukni isaa muka xaaliyaanii dhufeen kan hojjetamedha. So amma gara saaloonii seenutti jirra. Saalooniin isaa hedduu bal'aadha. Kaaree 56 saalooniin qofti jechuudha. Kaaree 56 koornar laayitii qaba. Spot laayitii qaba. Akkasuma bakki amma ilaalaa jirtan kun bakka bishaan irraa faawunteeniin gadi bu'u jechuudha. Center laayitii illee guddaa qaba jechuudha. Achi keessi isaa bal'inni isaa hedduu bal'aadha. Kaaree 56 kana fakkaata. Achumaan saaloonii keessaan immoo gara jechuudha faawunteenii jechuudha. Kutaa ciisichaa maaster bedruumitti yeroo seenuuf jettan balbala lama qaba jechuudha. Kan alaan daayirekti seensisutu jira. Kan saaloonii keessaan immoo gara kutaa ciisichaatti seensisutu jira jechuudha. Kana caala immoo wanti nama ajaa'ibu kutaa ciisichaa keessaan kutaalee lamaanuu kutaa daa'immaniitis kutaa ciisichaa guddaa keessaan baatanii kutaa daa'imaa keessa dhaquu danda'an. Gamaanis daa'imman akkasiin karaa dhuunfaa isaaniitiin seenuu hin danda'anii jechuudha balbala dhuunfaa isaanii fayyadamuudhaan. As keessa yeroo seentan oh my god kutaan kana fakkaataa maaster bedroom baazruumiin isaa immoo kana fakkaata. Jaakuuzii qaba. Iskiriiniin kun kan isin ilaaltan kun mastaawotiin kun taach iskiriiniidha. Ni ifa isinitti ifa jechuudha akka sirriitti kalarii keessan agarsiisuuf. Achumaan immoo yeroo gabbaatan wanni mana kanarraa dizaayinii isaa adda godhu achuma keessaan jechuudha. Maaster bedruumii warraa keessaan kutaa ciisichaa ijoollee argatu. Kan ammoo to'annaadhaaf akka namatti toluuf ijoolleen daa'imman yoo ta'an all the way karaa mana guddicha kutaa living room irraa hanga kutaa ciisicha ijoolleetti waluma keessatti kan baasu jechuudha. Kun kan amma isin ilaalaa jirtan kun immoo mana fincaanii ijoolleeti. Manni fincaanii ijoolleelleen standardiin isaa tokkuma. Bal'inni isaallee hedduu babal'aadha. Shaaworii fi mana fincaanii illee ol keessaa qaba. Kunilleen daawwitii fuulaa kan touch screen ta'e laayitii of keessaa qabu qaba. Achumaan kutaan kun balbala ofii dhuunfaa ofiittis ni qaba. Ijoollee gurguddoo of dandeessifaa yoo taate akka achiin seentuuf, ijoollee daa'imman yoo taate immoo mana maatii keessan akka seenuuf jechuudha. Barandaanis kana fakkaata. Barandarraa illee immoo iddoo harka itti dhiqatan iddoo keessummaan yookiin namni alirraan itti harka itti dhiqatu qaba. Akkasumatti daawwitii wal fakkaataa wajjin jechuudha. Saamunaa qaba. Bakka kaa'umsa achiin kutaa tokkicha immoo alirraa qaba. Kutaa keessummaa jechuudha. Kutaa keessummaa alirraa qabu kanatti aanee immoo kan jiru kutaa mana nyaataa yookiin immoo bakka nyaata itti godhatan jechuudha. Kushiina yookiin kichinii sana. Kichiniin isaa immoo waaw. Kichiniin waan hunda kan guuttatedha kichiniin isaa. Kichin kaabineetii hunda tooppis ni qaba. Tooppii fi kan jalaallee ni qaba. Bakka firiijii kaayatan qaba. Kichin tooppiin isaa godhameefii jira. Waan hunda bal'inni isaallee 3-4dha. Meetira 3-4 kan baay'atu jechuudha bal'aadha. Gara kaaree 12 taasa inni. Alarraa shaaworii fi shintibeetii mataa ofii qaba. Mana fincaaniitiif shaaworii jechuudha. Gibbiin isaa asirraa yoo gallaaltan kana fakkaata. Kunoo andiriiliin isaallee kan aluminiyamiidha. Utubaan isaa kun hundi kana fakkaata. Viiwwan isaa guutuun kana fakkaata. Mana kana
So kana fakkaata warri sirriitti nutti mul'atu viidiyoon isaa jechaa turtan kunoo kana fakkaata mana kana bitadhaa lakkoofsa bilbilaa sirra isinii kennu kanaan nu bilbila karaa Instagram, Facebook, TikTok yookiin immoo Telegramii fi WhatsApp keenya irraa nu barreessa waan jiru hunda waliin mari'annaa isin agarsiifna jenna galatooma hanga dandeessan immoo humna keessanii as jalatti nu barreessuudhaan nutis deebisnee manneen sadarkaa akkasii gara keessaniin kan isiniif kennu ta'a galatooma ulfaadhaa subscribe like share gochuun irraanfatina odeeffannoo dabalataaf bilbila iskiriin irra isinii kennu kanaan nu dubbisuu dandeessu akkasuma namoota yaada bittaa manneen akkanaa qabaniif hiriyootaa fi maatii filattan keessaniif share godhaa jechuun kabajaan isin gaafannaa viidiyoo kanammoo like gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u godhaa isiniin jenna galatooma ulfaadhaa